Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Irree Miidiyaa odeeffannoo har'aaf qabannee dhiyaannu kan isin biraan ga'u an Irree Sabaatii hamma dhuma sagantaa keenyaatti nu wajjin turam. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, YouTube irratti subscribe godhaa, daawwadhaa. Like godha, waliifis dabarsuudhaan share waliif godha. Finciltoonni TPLF Kamisaa Kaleessaa Hagayya 5 bara 2021 magaalaa Laallibalaa seenuu isaanii jiraattonnii fi kantiibaa itti aanaa magaalichaa dubbataniiru. Guyyoota muraasa dura gareen TPLF handaara magaalattii keessa socho'aa akka turan kan dubbatan jiraattonni magaalaa Laallibalaa guyyaa Kaleessaa ammoo gara magaalaatti seenuu isaanii dubbataniiru. Kantiibaa itti aanaan magaalaa Laallibalaa Obbo Mandafroo Taaddasaa finciltoonni TPLF Kamisa Kaleessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa Kaleessaa naannoo sa'aatii 7tti karaa fuula Gannat Maariyaam jedhamuun beekamuun gara magaalattii seenaniiru jedheera. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti kan argamtu bakki seena qabeettiin magaalaa Laallibalaa magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Baardaar irraa kiiloomeetira 310 qofa fagaattee argamti. Magaalaa naannoo Tigraay Maqalee irraa immoo kiiloomeetira 348 fagaattee argamti. Finciltoonni gara magaalaa wayita seenanitti waraannis ta'ee dhukaasni kamuu akka hin turre kantiibaa itti aanaan magaalichaa himaniiru. Jiraattonni magaalattii nageenya isaaniif yaaddanii hedduun isaanii finciltoonni magaalattii qabataniiru jechuun magaalattii keessa baqatanii bahaa jiraachuu dubbateera. Dabalataanis wayita ammaa kanatti magaalaa keessatti sagaleen dhukaasaa akka hin jirre himaniiru. Hidhattoonni TPLF hambaalee durii magaalattii argaman ni barbadeessu jedhamee yaaddoon uumamuusaa dubbataniiru. Wayita ammaa kanatti magaalaa Laalibalaatiin alatti akka argaman kan himan itti aanaan kantiibaa magaalattii humni galuun hambaalee akka ittisaniif mootummaan federaalaa fi kan naannoo waliin taasifamaa jira jedhaniiru. Kunis hambaa uummata addunyaa waan ta'eef nageenyummaa isaa akka mirkanaa'uuf dhiibbaan taasifamuu qabaata jechuun dubbataniiru. Magaalaa Laalibalaa bakka argama bataskaanota durii dhakaa irraa waqaramuun tolfamanii argaman taatetti magaalota naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa keessatti argaman gurguddoo keessaa tokko kan taate. Kana malees daawwattoota hedduu keessummeessuun ni beekamti. Magaalaan kun harka humnoota TPLF galuu ilaalchisee mootummaa federaalaas ta'e naannoo Amaaraa hanga ammaatti waan jedhe hin qabu. Waraanni naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture dhaabbachuun baatii tokkoon dura humnoonni TPLF garuu haleellaa isaanii gara naannolee ollaa kan ta'an Amaaraa fi Affaar keessatti babal'ifachuun iddoowwan garaagaraa qabachuu isaanii ni yaadatama. Iddoowwan naannoo Amaaraa waraanni itti gaggeeffame garaagaraa irraas namoonni 200 ol ta'an naannoo Affaar irraa immoo 70 ol kan ta'an akka buqqaan aangawoonni dubbataniiru. Qondaaltonni humnoota TPLF kan jedhaman Jeneraal Tsaadiqaan Gabratsahaay guyyoota muraasa dura turtii BBC waliin taasiseen karaa naannoo Amaaraa fi Affaariin irraa deddeebiin haleellaa raawwataa kan jiran haaldureewwan dhukaasa dhaabuu taasisuuf ka'an mootummaan federaalaa akka fudhatuuf dhiibbaa taasisuuf ta'uu dubbataniiru. Naannoo Amaaraa fi Affaar haleellaawwan humnoota TPLF kan mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaatiin shororkeessaa jedhamuun farrajame kana qolachuuf uummata naannichaa waamicha kan taasisan yoo ta'u naannoleen biyyattii kaanis humna addaa isaanii gara waraanaatti erganiiru. Itoophiyaatti jechoota walitti bu'iinsa kakaasanitti fayyadamuun balaa qaqqabsiisuu danda'u ilaalchisuun yaaddoo itti uumuun aangawoota Itoophiyaa wajjin mari'achuuf hooggantuun dhaabbata gargaarsa USAID Saamantaan Paaworiin himaniiru. Hooggantuun kun jechoonni namummaa xiqqeessan muudama uumuun garasitti seenaadhaan akkuma taajjabnetti ajjechaa sabarratti xiyyeeffate akka hordofsiisu agarreerra jedhaniiru. Saamantaan jechi hamaan isaan jedhan kan dhiyeenya isaa muummichi ministeeraa Abiy Ahmad hooggantoota TPLF aramaa weerartuu hundeen buqqifamuu qabu jedhanii dubbachuun miidiyaa irratti qeeqamanidha. Saamantaan jechoota muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmad hooggantoota TPLF ibsuuf aramaa kaansarii dhibee jedhanitti fayyadamu qeeqaniiru. Aangawoonni Itoophiyaa garuu jechoota kanneen kan fayyadamne uummata Tigraay ibsuuf osoo hin taane TPLF ibsuuf jechuun dubbataniiru. Saamantaan daawwannaa Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuun ibsa gaazexeessitootaa fi obii galgala kennaniin dhimmi dhiyeessii deeggarsa namummaa
namoomaa miiliyoonota waraana Tigraayin uumanii fi dhiyeessuun rakkisaa ta'uu irratti mari'achuu ibsaniiru. Daawwannaa ishee ilaalchisuun gaazexeessitootaan gaafiin kan dhiyaateef yoo ta'u, aangawoonni Itoophiyaa TPLF suuf jechoonni itti fayyadaman ilaalchisee yaaddoo akka qaban kaasaniiru. Amantaan osoo gara Itoophiyaa hin deeminiin dura Sudaanitti daawwannaa gaggeessuun booda turtii guyyaa tokko Itoophiyaatti taasisan ilaalchisuun ibsa kan kennite. Ibsa kana keessatti akkaataa deeggarsi namoomaa itti deemamaa jiru mankuusaa dhaabbata USAID ilaaluu fi ministeera nageenyaa Aadde Mufariyaat Kamil wajjin mari'achuu himteerti. Daawwannaa gabaabaadhaaf gara Itoophiyaa dhufuun kan himte Amantaan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad wajjin waliigaltee mari'achuu fi fedhii qabaattus sababa yeroo gabaabaa ta'ee fi Dr. Abiy Finfinneedhaan ala jira jedhameef wal arguu hin dandeenye jetteerti. Dhimmoota jajjaboo isaa wajjin dubbachuu feetu irratti gama ergama addaa isaaniitiin mari'annee jirra ni qaqqabsiisa jedheen amana jechuun dubbatteerti. Samantaan Paawer ammaan durallee yeroo dhaabbata biyyoota gamtoomanitti ambaasaaddara Ameerikaa turte bara 2016 dhimma dubartoota mana hidhaatti seeraan ala dararamaa jiran dubbachuuf Itoophiyaa dhufte akka turte kaasteerti. Har'a gara Itoophiyaatti kanan deebi'ee erga biyyattiin dambalii jijjiiramaa keessa seenteen booda amma dubartoonni ani yeroos dubbachuuf dhufe sun hidhamtoota 1000 wajjin bahaniiru jetteerti. Haa ta'uutii ammallee biyyattiin waraana keessa erga seente ji'oota 9 lakkaa'aniiru. Goolamni namoomaa hamaan gaheera. Ammas namoonni miiliyoona 5 fi 200,000 haala hammaataa keessa jiru jedhaniiru. Ameerikaa yeroo kanatti uummata Itoophiyaa waliin ta'uun rakkoon amma mudate kun akka furmaata argatuuf qooda fudhachuun alatti fedhii gartuu tokko qabaachuu hin qabdus jetteerti. Amma nuti kan hojjannu sonaawwan akka furmaata waraanaa hambisuu gartuun hunduu waraana dhaabanii waliigalteetti akka dhufan naannoleen loltootaa fi milishaa isaanii naannoo biraa keessaa akka baasan irratti hundoofne hojjanne jedhaniiru. Rakkoon naannoo Tigraay ture ammoo gara naannolee biraatti babal'achaa jiraachuu mootummaan Ameerikaa yaaddoo cimaadha akka ilaalu himteerti. Amma erga hidhattoonni TPLF gara naannolee ollaa haleellaa babal'isanii deemanii tilmaama nuti qabnuun ammoo naannoo Affaar irraa namni 75 buqqa'eera. Naannoo Amaaraa irraa ammoo namni 150 ta'u buqqa'ee jira jetteerti. Haala qabatamaa amma jiruun deeggarsa namoomaa uummata barbaachisu biraan gahuuf hojjettoonni namoomaa bilisaan akka socho'an miidhaa fi doorsisaan irra gahus dhaabbachuu akka qabus itti himteerti. Kuusaa midhaanii USAID kan namummaa Finfinnee jiru tokko daawwadheera. Manneen kuusaa qamadiidhaan guutamanii jiru. Sababa karaan cufamee tureef deeggarsa deemaa waan hin turreef dhimmi mana ministeera nagaatti jabeessee himeera. Lolli dhaabbatee gargaarsi uummata qaqqabuu qaba jetteerti. Ajjechaa dargaggoo Gammachiis Moosisaa kan reeffisaa bishaan keessaa argametti shakkamuun haadha warraa isaanii dabalatee namoonni 6 to'annoo jala oolu. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaqjiraa dubbataniiru. Dargaggoon ganna 28 fi ogeessi fayyaa hospitaala Reeferaara Yuunivarsiitii Wallaggaa Gammachiis Moosisaa adoolessa 24 bara 2013tti fuudhee guyyaa tokko booda manaa bahuun achi buuteensaa dhabame. Maatiin erga barbaadanii dhabanii boodarra poolisiif gabaasa gochuun barbaachi cimee itti fufe. Barbaacha maatii fi hiriyoonni isaa qaama nageenyaa waliin godhaniin reeffi isaa magaalaa Naqamteerraa fageenya xiqqoo irratti kan argamtu Haroo Sorgaa keessaa kibxata gaafa adoolessa 27 bara 2013 argamu maatiinsaa dubbatee ture. Itti gaafatamaan bulchiinsaa fi nageenya magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii jechaa isaa waliin waan wal qabatu waan beeknu hin jiru jedhaniiru. Jaakkeettiin isaa qarqaruma bishaanii reeffi isaa keessa argame mukarratti fannifamee argame. Kiisii jaakkeettii isaa keessa immoo qarshii 7,500 ol argameera. Qubeellaa warqee fi sa'aatiin harka isaa irratti argameera jechuun obbo Misgaanuun waan poolisii fi maatii irraa odeeffate dubbateera. Reeffi dargaggoo Gammachiis gaafa bahu karaa alaan qaama isaa irraa miidhaan qaqqabu mallattoon mul'isu hin jiru ture kan jedhan obbo Misgaanuun funyaan isaa irraa dhiigni qofa akka jiru dubbataniiru. Ajjechaa isaa waliin waan wal qabate odeeffannoo homaa akka hin argannee fi gadda guddaan itti dhagahamu kan himan obbo Misgaanuun poolisiin dhiiraa 4 fi dubartoota 2 shakkiin to'annaa jala oolcheera jedhaniiru. Tokko haadhumti manaa inni fuudhe waan tokko beekti eeruu nuu kennuu dandeessi jechuun poolisiin shakkee to'annoo jala jirti. Kan biraas mana suuraa inni viidiyoo itti hojjechiisuu deemes taateen kun achitti raawwateera laata jechuun poolisiin isaanis to'ate qorataa jira. Hidha isaa bulee gaafa adoolessa 25 bara 2013 deebiif mana maatii intalaa deemuuf jecha haalota mijeeffachuuf mana bahu maatii irraa dhageenye jechuun obbo Misgaanuun dubbataniiru. Gatii konkolaataa
konkolaataa cidhaaf kireeffatee ture kaffaluu fi viidiyoo cidhaa isaanii maatii intalatti agarsiisuuf jecha hojjechiifachuuf mana ba'uusaa maatiin poolisiif gabaasa godhee ture. Reeffi ogeessa fayyaa ganna 28 Gammachiis Kibxata magaalaa Naqamtee keessatti qarqara laga Soorgaan jedhamutti argamu maatiin dhagahe. Reeffi dargaggoo kana erga bishaan keessaa baafame qorannoof gara hospitaala Phaawulositti ergamee ture. Waan qorannoo maatii irraa argachuu baannus reeffi isaa gara bakka dhaloota isaanii aanaa Giddaa Ayyaanaatti deebi'uun sirni awwaalchaa akka gaggeeffamu taasifameera. Namoonni dargaggoo kana dhiheenyatti beekan waliin hojjetan amala gaarii inni qabu yaadachuun du'a cidhasaa bulee isa muddatetti gadduu miidiyaa hawaasaa gubbaatti ibsataniiru. Gammachiis guyyaa cidhasaa bulee dilbata fuula Facebook isaa gubbaatti fuudhuusaa Just Married jechuun suurota huccuu aadaa fi ammayyaan haadha warraa isaa waliin ka'an maxxansee ture. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota maatii Reemiidiyaa, sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.